السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في داوتوتا وردفتوتا فاميلي أوروتوب ويلكام الشمار كفوني نجي أفرح مني ربي كدو من قبل إشم برحة جراتون دكي سنو أمن تفكتا غندا أسون جنة وروني من تبرن لي الشمار كفوني هندكي سنو نجا كيس جرات أسنين جدا وردفتوتا كي يورون ننقما ماتي نافتاتني نوردفات ورتن قلتو ما قلني كي سندتشا حاتاو سنين جدا أما اللي وروني هاروتاتن أسمو يوتيوب channel family أوروتو welcome إسنين جدا جرا subscribe like share يقول وروني هاروتاتن وروني هنجما نوردفات ورتن قلتو ما like share يقول إسنين جدا قارتو تكيا فيديو أن كيان أرى دبتشو دفه واي ريدي في هذا منا إساتي واي مسانو إساتي جتشودا مالي في إما بلتينا ما جرى لماني ربي مالي نمني بيكون جرو أكما جدًا نوانتي نقال جلين جرو ولكن نمني توكو وان نمت دقام توكو إراد دبتشون درك أما جتشودا إسان رت دولو في إسان الرفسف وكان إسان ديق فصونتاني ربي إسي جاري إسين ديقني ومن فراول ولكن مال قد أريد تنمن جنة ونمت على eega fuudhe oma rakkoon qabu fuudhuun isaanii hin baane jechuudha. Wanni nama aarsu maal inni eega fuudhe namittiin inni fuudhe tun maaliif akka isii aarsuuf isii hinaafsisuuf isiinuu miskiina cal'iftee maanarra fuudhe jettee gadi baatee hin dubbanne isiinuu nama reefuu ilmoo takka da'e nama abbaa manaa isiitu osoo hin quufin gana isiinuu reefuu nama abbaa manaa ofii osoo hin quufin gana namni biraa lammata irra dabalamee jechuudha. Dubartiin tokko hortee haadha ilmaan hedduu taatee suurra fuudhanii lakkoon qabu osoo isiin abbaa manaa isiitu jaalala isaan quufin abbaa manaa isiitu osoo isiin hin quufin gana kan lammataa irra dabalamee kan abbaa manaa isii harkaa fudhattee dhiirsa godhattee sun miskiina hin dubbanne cal'iftee waa mara katolellee kabadellee hin dubbanne cal'ifteetiin hin jirti akkuma isiin cal'iftetti kabajaan cal'ifteetiin hin bultii ofii keessa jiraatte maal qaba irraa fudhatame abbaa manaa isiiti kagana akka waan namni abbaa manaa isii fudhatee faallaa mammaa ka biyya keenya tokko afaan arsiititti jechuudha ka qotiyoon iyyitu qacceen iyyitii kasilaa umme firaa'ul maanarratti fuudhe jettee silaa waan garagaraa dubbachuu dandeetti jechuudha. Maaliif isiin nama ganaa jiru nama reefuu ilmoo takka da'e akkuma dura jedhe gana ani sarraafnyaa fidadhee ani abbaa manaa kiyya akkana jaalala kennaa fi ani akkas ta'e qulqullinna kiyya akkas eeggadhee ammallee deebitee ani akkana teksii qabadhee ani akkasii daajaajii qabadhee ani maalii ta'e ani beeku sammuu nama tokko akkami akka yaadu ishii naafsisuuf ishii gubuuf yookaan suuraa dhibba post godhuun akka nama kunoo takka abbaa manaan kun nama biraan fuudhini ishima fuudhee akkana fakkeessiteetiin suuraa wajjin kaati jechuudha. Giddiin abbaa manaa namaa jechuudha dhiirsa godhatte suuraa 9 post godhuun viidiyoo 9 faraabuun akka nama har'a fuudhanii godhachuun jechuudha. Yani akka nama kun reefu ishima fuudhee nama biraan fuudhini jechuudha. Akkas fakkeessitee ani maaliif kun maaliif uumma firaa'ul akka inaaftuu fi abeebti ati naafinillee hin aarinillee wani gochi nama aarsa. Maaliif isiinuu nama ganaa jiru jechuudha. Rabbiin jiruu ta'e jiruu gammachuu siifaa taasisu ilma kee wajjin jiruu gammaddee jiraattu rabbiin siifaa taasisu akkuma ati feetetti akkuma ati yaaddetti arsiin kabajaa qabdi naman tuytuu naamusaa fi adaba qabdi jechuudha. Osoo nama biraa ta'ee qaata isiillee gabbaatee heerumti akkanatti inaafamteettee ilaaltu jechuudha. Maaliif niitiin lammataa tuni osoo isii aarsuuf isii inaafsisuuf akkana dalaguu kana baatteetiin hin dhiifte akkuma namni isiin jiraattu kana cal'istee jiraatte wayya abbaan manaa reediin immoo ol qixxeessuu qaba jechuudha. Akkuma tana guyyaa guyyaan suuraa itti maramee jala xalafamee sagal ka'u kana isii hojiileen ka'eetiin gammachiisuu qaba hundaa ol qixxeessuu qaba. Rabbiin waliin isin haa bulchu fuudha keeti miti yaa obboleessa keenya reedii fuudha keeti miti tokko qalbii cabsanii tokko gammachiisanii sagal footoo wajjin ka'uun sagal viidiyoo wajjin waraabuun tokko akka inni hinaafu akka inni aaru gochuun shari'aa rabbiillee akkasina jechuudha fuutee wal qixxeessii jedha waa maraanu.
rabbiin nama horachuu wal qixxeessee horatu rabbiin siif haa taasisu. Yeroo hedduu ati yoo ajandaan kun ka'u ajandaan kun hoggaan deebi'a. Yeroo hedduu yoo ajandaan keessan kun hoggaan deebi'u jechuudha. Wanta ishee hanqatee jira, waan mana keessa itti hanqatee jira, reediin maal isitti hanqise, reediin mee maal dhabde mana keessa. Dubartiin takka yoo abbaa manaatti itti heerumtu mana abbaa isiiti waan nyaattu dhabdeeti miti, waan dhuydu dhabdeeti miti, waan uffattu dhabdeeti miti, jireenyi itti tolu dhabeeti miti. Wanni abbaa manaatti itti heerumtuuf jechuudha. Yeroo hedduu viidiyoo keessatti yeroo dhaga'u ka hoggaa tarellee ka ammaa kanallee akkasuma haasoftaa jechuudha. Kanaafuu wanni akkana sirrii miti. Namni waan nyaatu dhabee akkuma ammaan jedhe kana mana haadha abbaa ofiitii maaliif gabbaye? Jaalala abbaa manaa, jaalala barbaacha, abbaa manaa barbaacha bahe malee ani itti toluu dhabee mana abbaatitti waan ati amma qopheessee fi wanni martuu ni jira, waan isitti badee hin jiru. Manni fooqillee yoo jiraate qabeenyi illee haga fedhe mana keessa yoo jiraate haga feetee uffatte haga feetee yoo nyaatte haga feete wanni farfeette isiin feetee yoo qopheessitee fi namni dubartii wanni gabbaatee namatti heerumtu dubartii wanni dhiira barbaaddu jaalalaa fi abbaa manaa kee wajjin jiraadha fi malee mana abbaa isiiti waan fedhe dhabde fooqillee haga fedhe yoo jiraate qabeenyi haga fedhe yoo jiraate qabeenyi wal jaalalli bira hin jirre qabeenyi dhiirsaaf niitiin wal bira hin jirre hin mi'aawu jechuudha. Kanaaf rabbiin waliin isin haa bulchuu. Lammataa tanaa akka isiin naafsistu waan argite kaasoftu kan otoo sirreeffattee akkuma isiin calliftee deemte kanatti sunillee otoo calliftee kabajaa hojii deemte isiinuu nama kabajaa nama wajjin deemu maanarra fuudhee maa akkas ta'e kuni maa akkas ta'e hin jenne osoo nama biraati jechuun adda kaa morka sanii gabbayee oma san heeruma malee akkana calliseetiin hin ilaalu jechuudha. Rabbiin waliif isin haa bulchuu. Wanni lammataa tun dalagaa jirtu kulliin isaa sirrii miti nu kaayoo keessan keessa waan nu galchin jiru. Akka nama tokkootti gara nyaatti namni nama qabu oromummaa walii qabu tokko namni miidhamaan tokko yoo achi ilaalan garaa nama nyaataa. Kanaafuu ati jidduu isaanii lamaan sirreessii waa mara wal qixxeessii ka balleessin ati balleessite taa'ii jedhiini akka jarri lachuu ani qixxummaan ani osoo waliin tuyne isiinuu mifiraa waliin haga ammaan tuyne guyyaa takka isiin haasisuuf waan akka isiin haasoftu kaanii kan haasofteen beeytu suni. Kanaafuu tana irraa qabdee bakka kanatti balleessite ati sirreessitu isin lachuu akkanatti deema jettetini waa hundaanuu wal qixxeessuu qabdaa. Rabbiin waliif isin haa bulchuu isin jenna. Mifiraa wal gammadee jira. Rabbi yaada biraata keessiifaa gootu kabajamee namni kabajaa qabu ni beeksisa. Osoo nama biraa taate qaata salpheen kabajaan wanni hundi bahee jechuudha. Wanni isii biraa wanni bahee takka illee hin jiru hanga ammaa namoota gara nyaatti isiif dubbata malee. Sanii ifanillee akka yaada keetti viidiyoon namni hundi irraa dubbatu garaa nama nyaatti mifiraa wal garaa nama nyaatti. Inshallah rabbiin yeroo isii gammachuutti yaada muraada isiif haa guutu yeroo isii gammachuu adda ta'etti rabbiin isiif haa jijjiiruu ilma ofii wajjin gammaddee nama jiraattu rabbi isiif haa taasisu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jedha egaa hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee.